Innisii guddoon takka pirezidantiin dura dursoo waraanonni mootummaa Ameerikaadha. Keessattuu ajajoonni damee neeviidha humna baharaa jechuudha. Humna baharaa Ameerikaadha hoggonaa jiran nama lama hojiirra ari'aniiti jiran. Okay? Ajajoota hojiirra ari'aman. Kunis wanni ta'eef lola Iiraan kanarratti rakkoo hamtuutu waraana Ameerikaa kana mudachaa ture. Yoo yaadattan lola gartee amata kana durarratti eegale kana eega gartee lolli kun karaa xumuraa dhufe walii galtee san jidduutti wanni gartee waraanni Ameerikaadhaa godhaa jiru kuni nama hedduudha hojiirraa ari'u teessini isin jechaa ture. Keessattuu dogoggorri waraana Ameerikaadhaa godhe. Takka immoo gorsi isaan pirezidantiidhaaf kennan. Kanarratti yaada tokko isin himeetiin ture. Okay? Maaliif rakkoo gartee waraanni Ameerikaadhaa lola kana gartee Iiraan irratti eegaluu isaanii qofa odoon taane istiraatejin itti fayyadamanii fi akkaataa gartee wanni adda addaa ta'e isaan Iraaq keessa godhuu barbaadan san isaan harkaa fashalee ture san Ameerikaa qaanyeesseeti ture. Pirezidantiis qaanyeesseeti ture. Inumaatu akka gartee pirezidantiin istiraatejii hin qabne lola kanatti hin qophaa'in ja'aniiti gartee namni hedduun irraa haasawaa turaniin isiniin jedhe. Okay? Ammaan tana garuu yeroon gartee ajajoota jeneraalota gartee humna adda addaa kan hunda hojiirraa ari'an dhufaati jirti. Inumaatu torbaan dabree kana keessallee ajajaa gartee kan neeviidhaa ari'ameeti ture habiraa. Okay? Torbaan arraa guyyaa kaleedhaa ajajaa guddaatu ari'amee jira. Isa malees warreen biraa gartee ari'amaati jiran. Okay? Jarri kun egaa warra gartee eeguma Trump aangoorra dhufe hojiirratti hirmaatanii beekaa. Warra duraaniitii miti. So warruma gartee Trump ifii isaatiif aangoo tana keessa ol ceesee ol baase jechuu. Okay? Jarasaniitu ari'amaa jira. Kuni akka malee qaanyeet. Inumaatu waraana Ameerikaa keessatti jeneraalonni gartee haalaan rakkachuu keessa amma gartee oduu miidiyaalee adda addaatiif karaa soorsiidhaatiin gabbaasaati jiran. Okay? Rakkoo gartee xiqqeenya meeshaalee waraanaatii fi rakkoo istiraatijiidhaatii fi akkaataa gartee waraanni Ameerikaadhaa naannoo jiddugaleessa bahaa kana keessatti nyaata gahaadhaa fi waan adda addaa harkachaa hin jirre. Okay? Kana hunda gara miidiyaalee garaagaraatiin gabbaasaati jiran. Kuni akka malee qaanyiidha. Garuu akkaataa gartee amma waraanni Ameerikaadhaa dubbachaa jirutti jarri ari'aman kun sababa gartee meentenaansiidhaatii fi jaaniitti odeessaa jiran. Meentenaansiin markaboota gartee lolaa kana bikka gartee egaa itti tolfamuufaa geessanii yeroodhaan tolchuu dhabuu rakkoo adda addaa gartee hogguu tolchan kana irratti dhaqqabuu waan akkanaatiif jaaniitti gartee isaan san sababa godhatan. Okay? So kuni hojiirraa discharge nama godhaa gaafii biraati. Yeroo hedduu wanni kanaatuni hojiirraa odoo sin ariine raankiin ta'e gartee aangoon ta'e akka xiqqaattuuf asii godhan. Okay? Yoo jeneraala taate jeneraalummaarraa si kaasaniiti si gaddeebisan faadha. Okay? Garuu hojiirraa ari'amuun waan jajjabduudhaatu jira. San gartee yeroo biraatti itti seennaa jechuudha. Tanaatani jidduu waan dagataniin isinii himeetu ture. Arraan tana sammariiniin Ameerikaadha. Guyyaa dheengaddaa gartee isinii himeetiin ture. Waa'ee hulaalee baharaa tan gartee ammaan tana mootummaa Israa'el tana cufamtee jirtu. Keessattuu Hormuzii fi Baabal Mandab akkasuma sanitti Jibroltaan xiqqoo malee ni cufamtii isiniin jechaatiin ture. Tan gartee Ispeenii fi Morookoo jidduu jirtu ni yaadattaniimi? Yoo gartee mana kana keessa turtan ni yaadattan jeetiin addadha. Okay? Arraan tana maaltu ta'e jetti? Arraan tana sammariina Ameerikaadha. Sammariin jechuun doonii waraana Ameerikaa ta bahara jala deemtu jechuudha. Tan silaa gartee hin mul'anne. Okay? Doonii waraana Ameerikaadha tan bahara jala deemtu tan nikularaan deemtu maas nikularaan deemti bahara jala deemti. Namni fedheen arku doonii gartee sammariin kana. Doonii isaanii Jibrolotatti dhaaban arraan tana. Eenyu dhaabe? Mootummaa Ispeenii dhaabe. Okay? Kuni maal isin garsiisa?
Inumaatu gartee doonii waraana Ameerikaadhaa tan Nikolaraan deemtu achitti gartee dhaabuun isaanii akkaataa gartee torban dabree kana ummanni Morokkoodhaa gorsa Ameerikaatii fi gorsa Izraa'eliin namni gartee 60,000 ga'u daangaa dabranii akka gartee Ispeen dhaqanii akkasitti magaalota Ispeen san jeeqan jee isin himeetiin tureemi. Ani immoo dubbiin tuni gartee walitti dhaabbate isiniin jiru isin tana ififitti daaddaa. Daal. Haalli gartee poolitikaan addunyaadhaa akkana deema. Harka keessanii taaptaap godhaa, koppiliin godhaa, sheer godhaa, tiktaakiin mana keessaa kan hin darbine. Taaptaap godhaa. Arra waan jabduudhaatu ta'e. Tanaatanii jidduu laal. Ispeen keessaa duraan waraanni Ameerikaadhaa kaampii waraanaa qaba. Keessattuu gartee humna baaraa Jibirooltaa kanatti jechuudha. Dooniin isaanii achi dhaabbatti achirraa gartee ajiyya tokko fudhatanii bahara addunyaa tanarra deddeeman. Ispeen lola gartee Ameerikaan Iraan irratti eegaltee kana ogguu gartee laaltu poortii teenya ittiin fayyadamtanii dooniilee teessan hundaa yaafadhaadhaa jedhanii asirraa. Ameerikaan sanitti haalaan aartee jirti. Akkasuma sanitti lolli gartee Izraa'el warra Falastiin irra gaggeessaa jiran kana hin jaalanne Ispeen. Inumaatu dura dhaabbachaa turan. Poortii teenya itti fayyadamtanii meeshaalee takkallee gara Izraa'el hin ergitanii ja'aniiniti warra dhoorkerraaye. So dooniin karaa gartee Izraa'el deemtu Jibirooltaa keessa yoo dabarte meeshaa waraanaatiin dabruu hin qabdu. San hunda isaanii dhoorke. So jarri gartee aara kana hunda laalaniiti isaan kanatti gartee isaan kanatti as garagalanii isaan kana gartee gatii qaalii kabalchiisuu fi poolitikaa keessatti gartee itti fayyadamuudhaaf jecha uummata gartee Morokkoodhaa dila san karaa biyya isaanii akka dhaqanii rabshaa itti kaasan godhan. Okay. Wanni takkataniin gartee dubbii ammaan tana isin himaa jiru keessattuu gartee Ameerikaadhaa fi Izraa'el tana ilaalchisee waan takkataniin gartee isiniin himin lola Iraan kanarratti istiraatejii Ameerikaatii fi tan warra Izraa'el ta wal dhabde. Okay? Tana hin raanfatina. Istirateejiin warra Ameerikaan barbaaddu Ameerikaan gartee waan barbaannu goonee jirra garuu jijjiiramni gartee mul'achaa hin jiru. Daranuu gartee lola kana gaggeessuun nu faayidaan qabdu jechuudhaani xiqqoo gartee if duuba deebi'aa jirti Ameerikaan. Kana silaa'uu ni hubattan. Warri Izraa'el ammoo torbaan dabre kana lola jabaa Iraan irra gaggeessina jetteeti nuun mari'attee turte. Lola jabaa gaggeessina jennee nutis qophooyne turre. Ammaan tana gartee Ameerikaan lola kana oduu irratti gad hin geessin yaada isaanii jijjiiruun kuni Izraa'el diinaaf saaxiluudha jaaniiti aara jabaa keessa jiran. Kuni deeggartoota warra Izraa'el mootummaa Izraa'el hundi isaaniitu. Okay? Wanni isaan eegaa turan lolli silaa gartee eegaluu irra ture guyyaa sabtiidha. Garuu pirezidantiin Ameerikaadhaa akka jeetti kunoo warreen gartee biyyoottan Arabaa bilbilaniiti akkasuma san Iraanilleen lola nurratti hin kaasin jaanii na gaafatanii saniifuu lola kana dhiiseetiin jiraa lola kana yeroodhaaf dhiiseetiin jiraa jee mariidhaaf gartee carraa kan nu qabna jeetti dubbachaa ture. Kanarratti miidiyaaleen warra Izraa'elii fi mootummoonni gartee aangaa'onni warra Izraa'el wanni isaan arraan tana haasawaa jiran waan akka malee nama ajaa'ibsiisu. Inumaatu yaanni isaanii gartee guututti akka Ameerikaan gartee akka Izraa'el diigamtu barbaaddii jechuu gaaniiti jiran. Akkas jaaniiti ammaan tana pirezidantii Ameerikaatti quba laachaa jiran. Okay? Tana gartee quba qabaadha. Okay. So tanaatanii jidduu gartee dubbuma Ameerikaadhaa isinii himuudhaaf mootummaan Ameerikaadhaa akkuma gartee na duba gartan kanatti guyyaa arraan tanaa waraana Iraan IRGC irraa qoqqobbii takkaa'oo gartee saankshiina irraa kaasaniiti jiran. Saankshiina kana yoom irra kaayan? Baatii takka dura irra kaayan. Yoo yaadattan jidduu gartee baatii lama kana dura mee keessa hogguu gartee lola dhaaban san Iraanis gaasa isaanii haa gurguratan jedhanii hayyama godhaniifi turan. Sanni yaadattan
achi booda gartee Ameerikaan Iiraan akka gaazan gurguranne jedhanii gartee hogguu labsan waraanni Iiraaniis meeshaaleedhaa fi inumaatu gartee kaampaanota isaanii hojjetuu fi kaampaanota biyya alaati irraa illee gartee akka humaata akka illee hin binnees hin gurgurrees jedhanii waan gartee gurguddoo irra kaanitti jiran qoqqobbiitan jechuudha. Okay? Arraan tana garuu mootummaan Ameerikaadhaa IRGC guutumatti gartee qoqqobbii irra kaayan san irra kaasaniiti jiran. Kana maaliif godhan jettanii gartee yoo gaafattan marii warri Oomaanii fi Iiraan gaggeessaa jiran kana keessatti waan takka takkaatu hafee tagartee guututti itti waliin galaniin isin jechaa jira. Kana keessatti warri gartee Oomaanii fi Ameerikaa warri Oomaanii fi Iiraan Ameerikaanis Hormuz banuu irratti gartee waan isaan guutuu qabaniitu jira. Kana irratti Ameerikaan gartee waan kanaas ni goonaa fi ja'aniiti gartee Iiraaniif warra Oomaanitti himaa jiran. Warri Oomaan san fuudhaniiti warra Iiraanitti dabarsaa jiran. Kana jechuun amma waliigalteen gartee Hormuz irra godhamuudhaa teessu tuni waliigaltuma duraaniiti. Garuu immoo akkuma isin himetti gartee warri Hormuz gaggeessu Iiraan qofa. Dooniileen Hormuz seentu gara Iiraaniin seenti. Tabaatu immoo gara Oomaaniin haa baatu rakkoo takka illee hin qabdu. Dubbiin amma isin galtee seeninsatti gartee abbaan warri Iiraan hayyama godheef qofaatu ol seena. Beeyinsa maaltu irra kaayyate? Dooniin samii gubbaarraan dhuftee wayi seenti hin seentu bara. Dooniin ta ol seente tuni akkuma jirutti gartee gara kaaniin waan fe'attee gabbaatii mire. So Iiraan gartee kana waan beektuuf jecha tana hundaa'u gartee marsa waliigaltee tana keessatti idaati jiran. Waliigalteen tuni waliigaltee haaree miti beeka. Waliigalteen tuni waliigaltuma duraanis Iiraan Oomaanii hojii godhuu barbaaddu. Okay? So ammaan tana isaan gartee waliigaltee tana rakkoo adda addaa keessa deemaniituma akka gartee Iiraan barbaaddutti gaggeessaa jiran. So Ameerikaan karasiitiin waliigalteen tun gartee nuutis keessa amma laal pirezidantiin Ameerikaadhaa arra taatu boru taatu gartee hogguu mootummaan Oomaanii fi warri Iiraan as ba'anii gartee nuti waliigallee jirra jaanii hogguu dubbatan. Pirezidantiin Ameerikaadhaa nutis Iiraan hojii waliigallee jirra jee yoo dubbate isin shakkuun qabdan. Waan haaree isinitti ta'uu hin qabu. Isin galtee dubbiin? Waan haareetti gartee hin fudhatina. Okay? So itti aansuudhaan amma keessa ceceenaa oduu zaanis gartee waan dhumaa jirtu jecha. So oduun gartee ammaan tanii gartee isinii himaa jiru ta gartee warra nama hedduutu ani geeman ta'udhumaan warri geemaa kun nan dhiifne. Nadhiisaa jaan kan irratti himame warra geemaa kana. Takkaa yeroo biraan akkottaa jaan. So wanni gartee isinii himu mootummaan Iiraan mootummaan Saudi Arabiyaadhaa rakkoo lolaa jabduu keessa gartee galuudhaaf teessidha. Rakkoon lolaa jabduun isin keessa galuudhaaf teessu kuni yoo Oomaan as baatee hin gargaarre. Okay? Kan gartee moo'icha hin qabne ta moo'uu hin dandeenye garuu immoo ta'ifii isaaniitiifis hojjechuu hin dandeenye. Isin galtee rakkoo hamtuu keessa galuu dandeessi jaaniitii odeessaa jiran. Maaliif ifii isaaniitiif lola namarratti eegalanii keessattuu gartee ifii isaaniitiif Yaman tanaa leelaniiti amma gartee Yaman hogguu gartee lola dhugaadhaa eegalte. Isaan ammoo Oomaan kadhachaa jiran gartee waliigaltee teessan tana keessatti nullee yaadadhaadhaa jechuu jiraniin. Garuu warreen gartee arraan tana oduuleen isaan baasaa jiran gartee kayyatutti Saudi Arabiyaan waan gartee lola dhuman qabne keessa galuudhaaf teessidha. Lola dhuman qabne kana keessatti namni isaan gargaaru hin jiru tana quba baadhaa. Okay? Ilaamaan tana biyyootan garagaraa gartee ta isaan nu gargaaran ja'anii dheengadde waliin footoo kaansan warra Iiraanii wajjin hariiroo haareetti gartee uummachuu barbaadu. Warra Iiraanii wajjin nuti wal loluu hin qabnu juusan.
warri Iraanii nuti wal loluu hin qabnu iyyuu akkamitti as deebi'ee gartee warra Huuziidha haleela. Warri Huuziidha Iraanii hojii tokko ta'anii jiranii takkaa'u tokko odoo beekanii jechuudha. Okay? San akkasitti gartee quba gabaadha. So Suudi Arabiyaan inumaatu gartee karaa hama achi tarkaanfachaa jirti. Waan gartee ammaan tana isaan godhaa jiran kanarratti yoo daddafanii warruma Iraaniin Huuzii wajjin waliin nu araarsaa yoo hin jenne. Okay? Duraanis ifii beegalan. Tana oduu tana gartee taniin reefuun tana isin himaa jirtan gartee ajajoota waraanaa warra gartee neeviidhaatii fi kana gartee warra hojiirra ari'amaa jiru barruu tanaatu gartee qaceelotti irraa ibsa.